Russia's invasion of Ukraine has driven up the cost of staple foods. Wheat and corn prices have reached record highs. Oromia Media Network Studio Gaf Africa Rodutin Tarobi Kopefan Najra Odubi Kesatin Itreyan Dulisern Bilsigna Khalapsi within America HR Jatam Jadu Wadu Warajal Kapashala Daga Ministry Ada Sport Ethiopia University Finne Walin Town Cern Barre from Afano Ethiopia Juru within a cop of Tratayot Oromo Mormikasu Waltaji Itani Bani Juru Yeun Ingratis and Tema O Disaf Walgar Refanat Abolosia Sanan Amara Hesat Tamacha Ufunan Chigola Marsbrati Satlu than De Tijadan Mo Tuma Bilsigana Waram Bilisuma Oromo for Preshin Hara of Esen Modubrati Tanal level limnes and Temina Robiji Amsahe se Gamyoron Rob Tanam Biyotam Africa Hesan Namotiba Yem Belan Umudandani Jedan Hongen Gaf Africa Tundub Somalia Hesa Gagam Nama Olana or Dofsisa Drachov Ethiopia Dabalate Biyotan Education Namotila Kopsa million did them is a date Jalangar Gars Namoma Barbada Drachusani Tubatama Gaba Sibal Alamana Fabram Rutin Kopajer Balat Ur China team Mumbefa Nawit at the China Lapau Namotan Ibutokos Domisadi Allah Tikhanyach Sardi China Boeing Torso Dom Torbak Jabtuke Amurat Targama Indonesia Nam Ibutokos Sagaltama Ethiopia Ibab Shantam Torbaf China Ibutokos Domisadi Hagala Fatrochon Kuwagotan Sadikov Kesan Namot Ibafuri Sadetama Jesufat Dubatama Yon Ingrasane Gujer. Ashama kam jirtu daawwattoota Oromia Media Network hoduu har'aaf qabnu isinitti ani hudangadaati. Duulli sirni bilsigina labsii wixinee HR 6600 irratti yaale fashalaa akka jiru himame. Yaaliin sirni bilsigina duula qindaa taasisuun labsii wixinee Koongireesii Ameerikaa fi dhiyaataa jiru dhaabsisuuf taasifame fashalaa jira. Sababani fashalaa duula bilsigina kana ammoo dhiittaanii mirga namoomaa guutuu biyyattii keessatti hammaataa dhufuu fi qoqqooddaa sirnicha keessatti babal'ataa dhufeen leellistoota sirna nafxanyaa akka barbaadametti hiriirsuun dadhabamuudha jedhamee jira. Labsiin miseensota Koongireesii Ameerikaatiin qophaa'ee fi sirna bilsigina irratti qoqqobbii dabalataa buusuu danda'a jedhamee eegamaa jiru kun sirnicha muddama guddaa keessa buusee tibbana karaa haajaalaa mootummaa bilsiginaatiin duulli akka taasifamuuf waamichi dhihaataa ture jira. Labsiin baatii darbe koree dhimma alaa Koongireesii Ameerikaaf dhihaatee ragee kun wixinee HR 6600 kan jedhamu yoo ta'u dhiittaa mirga namoomaa mootummaan bilsiginaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jiruu fi waraana biyyattii unkuraa jiru laalchisee sirna abbaa irree Abiy Ahmed hoogganaa jiru irratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamuuf kan ajajuudha. Qabiyyeen wixinee labsii kana qondaalota waraanaa fi siyaasaa sirna bilsiginaa cabiinsa mirga namoomaa irratti hirmaatan qoqqobbii irratti jigsuun adabu sochii isaanii daangessuu fi qabeenya isaanii ugguruu kan dabalatu ta'us wixinee kana keessatti ibsamee jira. Dabalataanis dhaabbilee siyaasaa fi diinagdee yakkasuu kanneessaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru keessatti kallattiinis ta'e karaa naannawaatiin qaamolee tumsaa taasisaa jiran adda baasee adabuu akka ta'e wixinee HR 6600 kana keessatti tuqamee jira. Labsiin wixinee kun Koongireesii Ameerikaatiin ragga'uuf yeroo qarqara gahee jiru kanatti sirni bilsiginaa ragga'uu labsichaa danquuf sochii garaagaraa taasisaa akka jiru maddeen oduu sirnichaa gabaasaa turan. Ibsi karaa obbo Dammaqaa Mokonnoonii fi Ambaasaadar Diinaa Muftiitiin Cibbanaa kennamaa jirus muddamaa sirnicha keessa seenee jiru kan agarsiisudha jedhamaa jira. Bilsiginaan caasaa leellistoota sirna durii fi dallaalota sadarkaa addunyaa maallaqa guddaa dhangalaasee bitachuun sochii taasisaa jiraatus ragga'uu labsii kanaa dhorkuuf carraaqqiin taasisaa jiru garuu milkaa'aa akka hin jirretu himama. Bifuma ulfakkaatuun labsii wixinee S3199 jedhamuu fi Seeneetii Ameerikaa koree hariiroo alaatiif guyyaa har'aa dhiyaatu miseensonni Seeneetii akka deeggaran duulli eegalame cimee itti fufee jira. Labsii wixinee HR 6600 fi S3199 jedhaman kunniin waraanni Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru karaa nagaatiin akka furamu
kanneen waraana kana keessatti yakkasuu kanneessaa raawwatan seeratti akka dhiyaatan mariin siyaasaa hunda hirmaachisa akka taasifamu dhiibbaa kan taasisu ta'uun himamee jira. Wixineen qophaa'e akka ragga'uuf duulli Tiwiitaraa eegalame har'as kan itti fufe wayitaa ta'u qindeessitoonni duula kanaa OMN'f akka ibsanitti sarbamni mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti tuffiinsaan raawwatamaa jiru akka dhaabbatu biyyattiin gara nagaa fi tasgabbiitti akka deebitu yakkamtoonni uummata biyyattii irratti yakkasuu kanneessaa raawwataa bahan gaafatamummaa yakka isaaniitiin walgitu akka argataniif duula Tiwiitaraa kana cimsuutu barbaachisaa namuu irratti haa hirmaatu jechuun waamicha dhiyeessanii jiru. Oduu keenya itti aanuun mootummaan Biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo loluuf opereeshinii haarawaa qopheeffataa jiraachuu maddeen himan. Guyyoota afurii as Biltsiginnaan Salaalee, Oromiyaa Lixaa, Giddu Galeessa Oromiyaa fi Shawaa Kibba Lixaa keessatti humna waraanaa baay'ee hiriirsaa akka jiru kutaalee Oromiyaa kanneenii fi keessoo Biltsiginnaarraa odeeffannoon OMN argate ni agarsiisa. Humni waraanaa meeshaa waraanaa gurguddaa fi reeshina waliin bobba'aa jiru kun bulchitoota aanaa fi godinaatiin qubsiifamee opereeshiniidhaaf qophaa'aa jiraachuutu himamaa jira. Aanaalee irratti waraanni koreen qindeessituudhaan qubsiifamaa jiru kan jiru wayitaa ta'u eenyumaa lakkaa gochuu qabus gahee walii qoodaa jiru jedhamee jira. Koreen kun namoota nagaa Biltsiginnaa fi yaaddoo ta'an kan ajjeefamanii fi kan hidhaman jechuun adda baasaa jiraachuus dhageenyee jirra. Kana waan ta'eef uummanni bahaa gala isaa irratti of eeggannoo akka godhu namoonni Biltsiginnaadhaan ija shakkiitiin ilaalaman lafa gabaa fi uummanni baay'inaan walitti qabamurraa akka of qusatan dhaamamee jira. Dhimma kana irratti hoogganni waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessaa OMN dubbise akka jedhutti waraanni Biltsiginnaa uummata nagaa jumlaan fixuuf bobbaafamurraa kan hafe hamilee fi ga'umsa waraana bilisummaa Oromoo loluun hin qabu jedhanii jiru. Kanaaf ragaan seenaa waggoota sadan dabarsineeti kan jedhu waraanichi duulli waggoota darban gareen Biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo irratti taasise waboon akka cimuu fi dagaagu hiree baneef malee akka badu hin goone jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa baduu bira darbee jira jedhe waboon. Gara oduu keenya itti aanutti wayitaa ceenu ministeerri aadaa fi ispoortii Itoophiyaa yuunivarsiitii Finfinnee waliin ta'uun sirna barreeffama afaanota Itoophiyaa jijjiiruuf wixinee qopheesse poolisii afaanii keessatti hammachiisuuf mariirraa jiraachuu hayyoonni Oromoo waltajjichaa dhiitanii bahan himan. Yuunivarsiitichatti Instituutiin qorannoo afaanota Itoophiyaa gurmuu Semetiks sirna barreeffama afaanota Itoophiyaa keessatti dubbatamanii tokko ta'uu qabaa yaada jedhuun qorannoo isaa ministeerichaaf dhiheessu. Ministeerri aadaa fi ispoortiis dhimmicha irratti waggoota lamaan darbaniif hojjetaa turuu kan himan hirmaattonni waltajjichaa karoorri maqaa Abugeedaa jedhuun qophaa'e kun galmi isaa inni ijoon afaanonni Itoophiyaa hunduu fidela tokko akka fayyadaman taasisuudha jedhu. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Ministeerri aadaa fi ispoortii Itoophiyaa yuunivarsiitii Finfinnee waliin ta'uun sirna barreeffama afaanota Itoophiyaa jijjiiruuf wixinee qopheesse poolisii afaanii keessatti hammachiisuuf mariirraa jiraachuu hayyoonni Oromoo marii kana irratti affeeramanii dubbiin gara darbaa jiraachuu hubachuun waltajjicha dhiitanii ba'an himan. Yuunivarsiitichatti Instituutiin qorannoo afaanota Itoophiyaa gurmuu Semantiks sirni barreeffama afaanota Itoophiyaa keessatti dubbatamanii tokko ta'uu qaba yaada jedhuun qorannoo isaa ministeerichaaf kan dhiyeesse wayitaa ta'u ministeerri aadaa fi ispoortiis dhimma kana ilaalchisuun waggoota lamaan darbaniif dhimmicha qorachaa turuu ibse. Wixineen dhiyaate kun raggaasifamee qaama poolisii afaanii biyyattiitti makamuuf akka jedhu waltajjicha irratti dubbatamee ture jedhu Dr. Filee Jaalataa afgaaffii FIB waliin taasisaniin. እንግሊዝ አማርኛ ፈሳቴን አቡጊዳ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን የፊደል ቋት ማበልጸግ ጅራ እንግሊፋቲን ሞ አቡጊዳ አይደቱ ዴቨሎፒንግ አን ኢንክሉሲቭ ሌተር ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያን ስክሪፕት ከነቹ ማይቹራ አፋኖታ ሰደተማ ኦል ኢትዮጵያ ከስ ጅራን ከነን በሬፈማ ጅራንስ ከነን በሬፈማ ቁቤላቴ ቁቤን ቀምነስ ወልት ደተቆቲ ስክሪፕቲ አካታት በሬፈማ ባንኪ tokko profaayilii tokko qopheessuu jechuudha. Egaa kuni afaanota Itoophiyaa keessa jiranii kan naayiloo saaraa oomotii kushatii kibsamitikidhaa fi akkaataa barreeffama tokko qopheessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Hayyuun Oromoo waltajjicha irratti hirmaatan kan maqaan isaanii akka hin ibsamneef gaafatan biroon haala deemaa jiru irratti OMN'f odeeffannoo kennaniin ammoo karoorichi maqaa Abugeedaa jedhuun qophaa'u galmi isaanii guddaan afaanonni Itoophiyaa hunduu fidela akka fayyadaman taasisuudha jedhu.
Wixineen qophaa'e kun moggaasa maqaa isaarraa eegalee olaantummaa afaan saba tokko warra kaan irratti fe'uuf kan yaadamedha jedhu namni kun afaan kamuu seera mataa isaa qaba. Afaanonni hedduun saba biyya tokko keessatti dubbatamaniif qofa sirna barreeffamaa isaanii dhiisanii sirna barreeffamaa wal fakkaatu qabaachuu qabu yaadni jedhu saayinsii afaaniitiin kan deeggarame miti jedhan. Afaanonni Itoophiyaa keessatti dubbataman sirna barreeffamaa wal fakkaatu hojiirra oolchuu qabu jechuun wixineen qophaa'e galmi isaanii dhumaa afaanonni biyyattii fidela geezii akka fayyadaman yaada jedhutti kan geessu ta'uu ibsuun yaadichi ulaagaa kamiiniyyuu fudhatama akka hin qabne dubbatanii jiru. Qorannoon gareen Instituutii qorannoo afaanota Itoophiyaa gurmuu Semetiksiin dhiyaate kun beekumsa biyya keessaa Yahageresseet maqaa jedhuun geeziin sirna barreeffamaa kan Itoophiyaa waan ta'eef afaanonni Itoophiyaa martuu sirna barreeffamaa kanatti dhimma bahuu qabu yaada jedhu of duubaa qabaa jedhan hirmaattonni waltajjichaa. Dabalataan ammoo tartiibni qubee afaanotaa damee jalatti dubbataniin wal fakkaachuu qabu yaada jedhu qabaachuus waraqaan qorannoo kun nu ibsa. Yaadonni akkasii yeroo mara afaan Oromoo dadhabsuu fi qubee afaan Oromoo balleessuu kaayeffatanii kan burqisiifaman olaantummaa afaan Amaaraa afaanota biyyattii biroo irratti fe'uu galma xumuraa kan godhatanidha jedhu hayyoonni yeroo garaagaraatti yaadota sirna barreeffamaa fooyyessuu maqaa jedhuun tarkaanfachiifaman hordofaa turan. Saayinsii addunyaarra hin jirre ammaan dubbisetti ammaan argetti namoonni baay'een kaasaniiru kana saayinsii addunyaarra hin jirre qubee laadhaan jalqaban jiran afaan Oromoo faajjessanii afaan Oromoo qabsoo dhiiga meeqaan argame sana duubatti deebisuu waggaa 100 dura duubatti deebisanii in long run balleessuudhaaf kan ka'e malee faallaa miti. Inni kun garuu inni kun immoo waayida advanced level isaati. Sanaan milkaa'u yeroo dhabanii isa kanaatiin siistemii haaraatti uuman akkatti distortii godhan akkatti afaan Oromoo quucarsan akkatti kitaaba afaan Oromootiin barreeffame miidiyaa adda addaa kitaabni baay'een barreeffame hojiirra oolee jiru kana duubatti harkisuudhaaf shira duubaan ifa hojjetamaa jiru dhadheen amanan akka nama xiinqoo qabu aadaa tokkotti. Afaan Amaariffaa rakkoo mataa isaa qaba. Afaan Amaariffaa rakkoo mataa isaa hiikachuun immoo dhimma isaati. Nuti afaan Oromoo kan dubbannuu fi afaan Oromoon kan barreessinu kan ittiin barsiifnu kan hojjennu galata qabsaa'otaa waggaa 30 kana asitti sadarkaa kana reefuu gahaa kan jiru rakkina yoo qabaate rakkina isaa kana unumatu furachuudhaaf jira jechuudha. Kun itti gaafatama keenya ta'a jechaadha. Uummataaf kana siif fala kanatu sii beeka jedhanii top to down gadi buusuun akka laagimitti dhiiga dhangalaasurraa adda ba'ee ane kan ilaalleef of eeggannoodhaan ilaalame keessa deebi'ee propoozaaliin kun ilaalameetu deemuu qaba. Wixinee gareen kun qopheesse kan ministeerri aadaa fi ispoortii hojicha akka hiikamuuf irratti hojjetaa jiru kun akkuma jedhame yoo qaama poolisii afaanii biyyattii akka ta'uuf kan raggaasifamu ta'e rakkoon hordofsiisuuf malu jabaadha jedhan hayyoonni kunniin. Dhimmi kun burjaajii guddaas kan uumu ta'uu himanii jiru. Ergaan dhoksaa karooricha duuba jiru afaan Oromoo quucarsuu fi olaantummaa afaan Amaaraa tiksuun gaaffii Oromoon guddina afaan isaatii irratti qabullee duubatti harkisuu kan kaayeffatedha jedhan. Hayyoonni Oromoo waltajjii wixineen kun irratti dhiyaate dhiitanii ba'an kunniin uummanni Oromoo dhimma kana dammaqinaan hordofuu akka qabu dhaamanii jiru. Warri kaleessa afaan Oromoo afaan hojii ta'uuf hin danda'u jechuun moggaattee dhiibaa turan har'as guddina afaanichaa duubatti deebisuuf yaalaa waan jiraniif aggaammi afaan Oromoo irratti taasifamu kamuu waloon haa qolannu jedhan. Maaltu fala hayyuun Oromoo waan kana nu dhaabbachuu qaba. Oduu keenya itti aanuun roobni ji'a caamsaa keessa eegamu yeroon hin roobu taanaan biyyoota Afrikaa bahaa keessatti namoonni hedduun beelaan dhumuu akka danda'an raagame. Gabaasa qorannoo kan jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa qabatanii bahaa jiraniin Itoophiyaa fi Somaaliyaa, Keeniyaa fi Sudaan kibbaa fa'aa keessatti namoonni miiliyoona 28 caalan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamuun dubbatamaa jira. Keeniyaan labsii yeroo hatattamaa labsuun uummata ishee gargaaraa kan jirtu yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa akkaataa amma eegalletti cimneetti hufnaan Itoophiyaan ofirra dabartee biyyoota alaaf qamadii ni dhiheessiti jechuun waan waliin fakkaanne ibsuu irratti argama. Gabaasa jaarmiyaalee garaagaraa guyyoo waariyoo akka itti aanutti qindeessee jira. Nearly 2 years, the rainy seasons have failed. Roobi ganna hajila bamboode eeggamkuun kaaftaanaan Afrikaarra namooti miiliyoon 28 caalan beelhamtuuf saaxilamu akka danda'an ragaalee mul'isu. Ragaa dhaabbata gargaarsa Oxfam International jedhamu qabate bajedhaniin biyyootan Afrikaa, Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaliyaa fi Suudaan kibba keessa bokkaan ganna haji caamsa keessa eeggamkuun roobu baannaan namooti lakkoofsaan dhuugtaan beelaaf dheebuun dhumuu danda'an
jedhaan jechuusaa dhaabbileen gargaarsa namooma raaguu jiru. Waraan Raashiyaa fi Yuukireenii wal qabate biyyooti qamadii oomishuun beekaman hedduun qiyaama kee jiru. Kanaaf duub oomishi midhaan nyaataa akka addunyaatti rakkoo ta'uu danda'a jedha gabaasichi waan dhibi lakkisaa adoroobi karoobtaatillee warra gammaatti hongeen miidham kan deebisanii dhaabuun rakkoo jabduu jedhaan. Biyyootan Baafrikaa kun cufa oomish qamadii harka dhibba keessa 90 Yuukireenii fi Raashiyaa irra galfaatu. Warri kun lamaan waraana jiru. Hangaarii fi Beelaaruus Mooskoof keebiliyam qamadii oomishuuf aalii waan eeyyamuuf hin fakkaatu. Midhaan dur facaafamanillee baay'een taankii fi misaayiliin barbadaa'u irratti argama. Russia's invasion of Ukraine has driven up the cost of staple foods. Wheat and corn prices have reached record highs. Gatiin midhaan nyaataa xaa'oo qonnaatiif zayitaa samitu xiyirtii jedhu. Akka fakkeenyaa yoo fudhanne Soomaliyaa keessa qof haal armaan duriin barataminiin gatiin midhaan nyaata dabalaa jira jedha gabaasi qorannoo dhaabbilee gargaarsa namooma kun. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaliyaa keessa sababa hongeetiin namooti miiliyoona 13 waraanaaf gaagam siyaasaa kaaba Itoophiyaatiif iddoo biraa dhalateen namooti miiliyoona 9.4 caalan buqqa'u irra kakaa'e. Ilmaan nama beelaaf dheebuu hamtuuf saaxilamuun dhumuu irratti argam jechuun addunyaatti hime. Mootummaan Uhuru Keenyaataa hongee uumamtu hordofee labsii yeroo muddama labsuun uummata ofii qarqaaru irratti argama. Itoophiyaa fi biyyoottan Baafrikaa bira kanneen akka Soomaliyaa fa keessa qarqaarsi kun sababa nageenyaatiif qaqallaqa jedha gabaasichi. Addunyaan dafte birmachuun falkaa'u baannaan akka reef horii daawwachuuf dirqamne reef nama kaboni raachiisellee ilaaluuf jirraa jechuun barreesse. The UN says in 2 months from now, nearly 7 million people will need help. Kibba Oromiyaa Gujiif Booran keessa namni garaachaan dhuma jalqabe ayyuu abubboole. Murni biltsiginnaa kabiyyar ka qabimmoo oomish midhaan nyaataatiin badhaadhu nutti moon qamadii keessa suura kaa'oola. Naannole akka Tigraay, Affaarii fi Amaar keessa sababa waraanaatiin war buqqaan keessaa uummati miiliyoona 9 liqimsa barbaade. Yaaliyaa gammaa tolcheen uummati miiliyoona 9 kan keessa miiliyoona 4.4 sooruu danda'a jedha dhaabbati nyaata addunyaa World Food Program. Hanqin bobaatiif rakkoo nageenya irra uummati Tigraay bira dhaqqabuu hin dandeenye jedha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad akkaataa amma eeggalleen cimnetti fufnaan Itoophiyaan ofirra dabartee biyyoota alaatiif qamadii dhiyeessuu dandeetti jechuun dhaadata. Dhaabbilee qarqaarsa namoomaatiif addunyaa miidiyaaleef warri laan argan qofa don taane uummati bal'aan biyyattii beelaaf qaala'insa jireenyaatiin dhumuu jira jechuun watwaatu. Wamtaatee fuduuf eegi bar 1977 Itoophiyaa badhaadhinaa keessa dhalli namaa beelaan du'u jira jedhan. Developing nations are already feeling the pain, so is global food security at risk? Oduudhuma wal qabatuun waggoota 40 darbanii as mul'ate kan hin beekne hongeen gaanfa Afrikaa Somaaliyaa keessatti gaaga'ama nama olaanaa hordofsiisaa jira. Dhaabbileen gargaarsaa balaan hongee kana caalaatti hammaachuu akka danda'u akeekkachiisuu irratti argamu. Abrahaam Birruu gabaasa Aljazeeraa irraa argate akka itti aanutti qindeesseera. Ruqiya Hussein Ahmed says Ruqiya Hussein Ahmed midhaan yeroo dhumaatiif facaafattee sababa bokkaan badeef achumaan jalaa badee hafee ture. Midhaan nyaataa waan jedhamu firiin tokko mana keessa hin jiru. Ruqiyaan ijoollee ishee 4 qabattee bakka amma jirtu Moqdishootti godaante. Konkolaataa fe'iisaa meeshaatti ba'anii kan gara Moqdishoo imalan Ruqiyaa fi maatiin ishee osoo karaa hin kutin ani kana caalaa hin deemu jechuun shufeerri karaa walakkaatti isaan dhiisee deema. Ruqiyaan ijoollee ishee 4 qabattee gaaddisa mukaa tokko jalatti gorteen. Ijoollee ishee 4 keessaa 2 jalqabumaa beelaan laabbaanii waan turaniif na harkatti ijji adiin garagaltee jetti. We sat down under a tree. My 2 babies were in bad condition because of hunger and thirst. Then, all of the sudden, I found they had white eyes. They had died. Osuma ija kiyyaan argu ijji adiin isaanii gaggaragale. Osoo laaluu xanneedhaan na harkatti dhuman. Ijoollee koo lamaan dhuman dubartii tokkotu na gargaaree karaa qarqaratti awwaalladhe. Ruqiyaa fi ijoollee ishee dabalatee namoonni kaampii kanatti dabalamaa jiran baay'achaa jiru. Baay'een isaanii bakka kana ga'uuf torbaan tokko ol adeemu. Kibba Somaaliyaa irraa dhufu. Ofumaa dunkaana tolfatanii as jiraatu.
Dhaabbileen namoomaa haalli kun hammaachaa akka deemu akeekkachiisaa jiru. Kibba Somaaliyaatti horsiisaa fi qonna looniin jiraachaa akka turan maatiin kunneen roobii waqtiiwwan 3 walitti aansee dhabamuu isaatiin midhaan badee loonis dhuman. Namnis abdii dhabee qe'ee isaarraa godaane. Bakka amma qubatan kanatti namuu guyyaatti yeroo tokko nyaatee oola. Hawaa Muhammad namoota jalqaba kaampii kana dhufan keessaayi. Amma isheen dura deemtu hawaasa kanaati. Waa'ee hawaasa kaampii isaan qubatan keessa jiranii akkana jetti. The situation around here is extremely difficult. People are hungry and in poor health. Haalli as jiru ulfaataadha. Namoonni beelaa fi dhibeen rakkachaa jiru. Namni bakka buluyyuu dhabee jira. Konkolaataan yoo asirra darbu hunda akka waan nyaata fidee fi dhufee itti fakkaata. Qarqarri magaalaa Moqodishoo hundi kanuma fakkaata. Namoonni kutaalee garaagaraa irraa buqqa'anii gara dhufaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jedhutti ji'oota 4 darban keessa namoonni buqqa'anii as dhufan 16,000 ta'u. Hongee Somaaliyaa keessaan yoo xinnaate namoonni miiliyoona walakkaa ta'an buqqa'anii jiran. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa akka jedhanitti maallaqa gargaarsaaf barbaachisu keessaa hanga yoonaa harka 3 qofatu argame. Daawud Adan jiran Somaaliyaatti dhaabbata gargaarsa namoomaa Mercy Corpsiif Directoradha. We need more fund. We need more attention to the drought. Deeggarsi hatattamaa barbaachisaadha. Hongeen kun xiyyeeffannoo barbaada. Dhaabbileen gargaarsaa nu dhaqqabuu qabu. People, that's what we need now. Mootummaan Somaaliyaa gama isaatiin adeemsa filannootti jira. Hawaasi addunyaa gara waraana Ukraine fuulleffachuu isaatiin Afrikaatti rakkoowwan akkanaa xiyyeeffannaa dhabaa jiru. People here have been left destitute. They're waiting and wondering if anyone will come to help. Oduu keenyatti aanuun uummanni Itoophiyaa harki 89 hiree bishaan qulqulluu hin qabu jedhe UNICEF. Hanqinni waliin gahiinsa bishaanii kun rakkoo qulqullina dhuunfaa fi naannoof kan nama saaxilu wayitaa ta'u daa'imman dhibeewwan garaagaraa kanneen akka garaa kaasaa fi haqqee akkasumas hanqina nyaata madaalawaa fi saaxilamaa jiraachuu ibsee jira. Dhaabbatichi guyyaa bishaanii akka addunyaatti bitootessa 22 yaadatame ilaalchisuun ibsa baaseen haala qabatamaa waliin gahiinsa bishaan qulqulluu Itoophiyaa kan ibse. Yeroo hongeen hammaattetti ammoo hanqinni bishaan qulqulluu balaa hamaa qabaa kan jedhu UNICEF barattoonni maatii isaanii fi loowwaniif bishaan barbaacha karaa dheeraa waan imalaniif manneen barnootaa irraa kan harca'an hedduu akka ta'es ibsee jira. UNICEF gama isaatiin bara darbe keessa arjoomtoota baay'ee hirmaachisuun namoota miiliyoona 2 piroojektota bishaan qulqulluu hawaasa Itoophiyaa fayyadamoo godhan xumursiisuu ibse. Qoqqooddaa fi walgaarreffannaan dhaabolee siyaasaa naannoo Amaaraa keessatti hammaataa dhufe naannicha goolama marsaa biraaf saaxiluu danda'a jedhame. Yeroo ammaa biltsiginnaa Amaaraa fi paartii naannicha keessa bal'inaan socho'aa bin keessatti rakkoon hanga gargar caccabuutti gahu uumamee jiraachuu odeessi garasii bahuun ni mul'isa. Biltsiginnaa naannichaa keessatti garee Goojjam, garee Gondarii fi garee Walloo jedhamuun ijaaramni garaagaraa uumamee jiraachuutu himama. Qoqqoodamiinsa kanaaf waraana kaabaa dhaabuu fi itti fufuurratti garaagarummaan paarticha keessatti uumame akka sababa ijootti eeramus neetwoorkiin aangoo fi faayidaa giddugala godhate paarticha gargar caccabsaa jira. Rakkoon biltsiginnaa Amaaraa mudate rakkoo bubbuledhaa jedhu maddeen odeeffannoo keessoo naannichaa. Gama birootiin paartiin ABN kan tibbana yaa'ii waliigalaa Baahirdaaritti taa'aa ture bakka lamatti hiramee jiraachuutu himama. Paarticha keessatti isaan paartii biltsiginnaa waliin hariiroo uummatanii aangoo mootummaa hanga ministirummaatti qooddatanii fi isaan yaada adeemsa kanaa morman gidduutti garaagarummaan bal'aan hanga walgahii paartichaa hookkaratti jijjiiruutti gahe uumamuun ibsamee jira. Gareen warra caasaa mootummaa keessatti hammatameen mormu isin qabsoo uummata Amaaraa gantaniittu jechuun himata wayitaa dhiyeessu. Isaan aangoorra jiran gama isaaniitiin isin warra qabsoo karaa nagaa hin barbaannedha, warra mootummaa qawween kuffisuuf barbaadudha jechuun himate. Qoqqooddaa fi waldura dhaabbannaan dhaabolee siyaasaa naannoo Amaaraa gidduutti uumame kun naannicha gara goolamaatti ceesisuu danda'a jedhamee jira. Paartii naannichatti aangoorra jiru keessatti qoqqooddaa fi waldura dhaabbannaan kana dura uumame hanga pirezidentii naannichaa Dr. Ambaachoo fi qondaalota naannichaa olaanoo biroo galaafachuutti gahuunsaa waan yaadatamudha.
Waraanni Tigraay waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bante caalaa waraana hamaa dhala namaa harcaasaa jiru ta'uun himame. Barruun Bloomberg dhimma kanarratti yaada qabatee baheen addunyaa keenyarraa waraanni hamaan Yuukireen osoo hin taane Tigraay keessatti deemaa jira jedhe. Yaaliin biyyoonni alaa fi qaamoleen garaagaraa rakkoo waraana Tigraay kana furuuf hanga yoonaatti taasisan hin milkoofne kan jedhu barruun kun mootummaan Ameerikaa rakkoo kanatti xumura gochuuf gara tarkaanfii jabaatti cehuu akka qabus gaafata. Qooda fudhattoota waraana kanaa fi isaan wal waraansaa kana itti fufsiisan irratti qoqqobbiin jabaa dabarsuutu barbaachisaa jedhe. Abiy Ahmed wal waraansaa biyya isaa keessatti qabsiise furuuf osoo hin danda'in Raashiyaa fi Yuukireen rakkoo gidduu isaanii marii dippiloomaasiin akka furataniif waamicha dhiheessee jira. Loltoota ofii fi bobbaasee fi loltoota Eertiraa alaa feereen lammiilee nagaa irratti yakka waraanaa raawwachaa biyyoonni biroon rakkoo isaanii karaa nagaa akka furataniif waamicha dhiheessuun qoosaadha jedhe barreessaan xiinxala kanaa Boobii Goosh. Waraanni Raashiyaan Yuukireen irratti bante wal waraansa kutaalee addunyaa birootti deemaa jiru akka dagatamu taasisee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti ji'oota 16 taasifames itti fufiinsaan lammiilee harcaasaa jira jedhe. Waraana Tigraayin wal qabatee hammam lakkoofsa namoota dhumanii isa sirrii beekuun rakkisaa ta'us Tigraayitti namoonni hanga 500 ta'an waraanaa fi beelaan dhumuu akka hin oolle qorattoonni yuunivarsiitii biyya Beeljiyeem yuunivarsiitii Geent irraa ta'an tibbana ibsuun isaanii waan yaadatamudha. Tigraay keessatti wal waraansi waan dhaabbate fakkaatus mootummaan Itoophiyaa ulaa gargaarsa namoomaa hunda cufee beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun uummata naannichaa beelaan fixaa jira jedhamuun himatama. Erga baatii muddee darbeetiyas gargaarsi namoomaa tokkollee Tigraay akka hin qaqqabnee fi gargaarsi namoomaa tibbana gara Tigraayitti ergame jedhamuun mootummaa Itoophiyaatiin ibsamaa tures dubbii sobaa ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamoleen garaagaraa ibsaa jiru. Oduma wal qabatee lixa Tigraay magaalaa Humaraa cinatti lolli taasifamaa jiraachuun dhagahamee jira. Tigraay lixa naannoo magaalaa Humaraatti waraanni Biltsiginnaa fi humnoota hidhatan gidduutti lolli taasifamaa akka jiru maddeen oduu naannoo Amaaraatti dhiyootaan gabaasaa jiru. Lola kanaanis mooraa waraana Biltsiginnaa magaalaa Humaraa cina jiru irratti haleellaa taasifame miidhaan qaqqabuusaa maddeen oduu kunniin himanii jiru. Magaalli Humaraa lafa Tigraay lixaa finxaaleeyyiin Amaaraa humnaan qabatanii jiran wayitaa taatu magaalaa Tarsiimoo daangaa Sudaan irratti argamtudha. Mootummaan Tigraay ibsaa torbee darbe baaseen humnoota lafa Tigraay humnaan qabatanii jiran yeroo dhiyoo keessatti karaa nagaa yookaan ammoo humnaan haxoofnee ni baafnaa jedhee ture. Maddeen oduu naannoo Amaaraatti dhiyoo ta'an kunniin haleellaa kana humnoota Tigraay Sudaan keessa maandheffatanii jirantu raawwatee jechuu irratti argamu. Haa ta'u malee humnoonni Tigraayis ta'e waraanni Biltsiginnaa yookaan mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin haleellaa kana laalchisee hanga oduun kun qindaa'etti homaa hin jenne. Oduu keenya xumuraatiin abbaan taayitaa aviyeeshinii Indiyaa balaa xiyyaaraa kan wiixataa darbe bahaa Chaayinaatti mudachuun lubbuu namoota 133 galaafate hordofee nageenyummaa xiyyaara Boeing 737 irraa shakkii jabduu waan qabuuf fooyya'insi godhamuu qaba jechuun gaafate. Dhaabbati US xiyyaara oomishu Boeing balaa Chaayinaatti mudate booda qorannoo geggeeffamaa jiru tumsaa akka jiruu fi dhimma kanarratti boordii nageenyummaa geejjiba biyyaalessaa US waliin dubbachaa akka jiru yoo beeksisu Ejensiin nageenyummaa aviyeeshinii gamtaa Awurooppaa hanga ammaatti xiyyaara 737-800 rakkoo nageenyummaa qabaachuusaa odeeffannoo quubsaa hin qabu jedhee jira. Guyyoo Waariyoo dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Hundreds of emergency workers have been dispatched to the site. President Xi Jinping has called for an immediate investigation. Fardi China khadiyota lafdhaynam dhibbi tokkoof 33 nyaata kan kampaanii soomishtuu waan taateef hin fakkaattu jedhane waggaa lamaan har'a bittottees bar 2019 xuyyuuri Itoophiyaa Haasumudi Moggaa 37 Max 8 jedhamu magaal guddoo Oromiyaa Finfinnee irra ka'uun gara magaal Naayiroobiitti malaa ture daqiiqa 6 yookaan sekondi 300 tama caala qilleensir turu garuun dandeen bat jedhe akka simpirre dhukkubidhae birbirfachuun funnaanii lafa deebee namichee jirchuuf daara baay. As a very accomplished and confident pilot with an
impeccable record. Raguddaa waajir daandii qilleensa Itoophiyaa app Tawalde Gabra Maariyaam ibsa gaafas gaazexeessitoota kenneen balaliisaan xuyyooricha kaaptee Yaareed Geetaachoo rakkoos muudatti beeksisuun ofir micciiramuuf adoyaalurri isaan matatti jabaate namoota 157 nu jala obbaasyo jedhu balaliisaan kun nam muuxannoo gaa qabuuf sa'aatiiwwan 8 ol qilleensir turu beeksisa daandiin qilleensa Itoophiyaa yookaan Ethiopian Airlines kaampaanii Boeing kan himachuun guma gaafatee wardhumat kan cufallee foriin kaffalame. Plane then plowed into the ground at Hejere near Bishoftu. Waggaa lamaan booda bara 2022 irratti argamna. Wiixate darbe Boeing 737 namoota dhugan qaara dubarrisuu jiru kaab Chaayinaa naannoo gaarreen Gwaat jedhamu keessa gufachuun ammallee namoota lakkoofsaan 132 caalan bosona guddaa tokko keessa tarcaasee tokko dunafin buxe baas namni tokko lubbuun hafin jiru jedhani. Abbaan taayita Aviation India bala xuyyoor xamuuda tordofee nageenyummaan fardi 737 guyyaayyuu na shakkisiise naaf ilaala jechuun gaafachuu irratti argama. Eejensiin nageenyummaa Aviation gamtaa Awurooppaa immoo agammaa xuyyoori 737 rakkoo nageenya qabaachuu saudeeffannoo quubsaa hin qabu jechuun harka didee jedhu. Aad huturoocho kanaatiif sababi maal akka ta'anni beekam jiraachuu baatus gareen qorattoota hojii jirti jedhan. Rakkotan hordofe duub daandiin qilleensa Chaayinaa xuyyoora 737 haqab cufakkin balaliin dhorkee aaditti dheeressuun mukatti dhebirciisu sa BBC'n gabaase. Analysts say the Boeing Model 737-800 aircraft xuyyoori oomish Boeing humbar 2017 hojii balaliisa jalqabee taa waggaa 3 keessa yeroo 3f kufe cacacabuun lubbuu namoota dhugaalle galaafachuu samaddeen gargara gabaasan. Jiyoon kololees bar 2019 keessa lakkum kana reedaan qaayuun biyya Indooneeziyaatti maltoota 190 galaafate. Itoophiyaa 157 Chaayinaa 133 waluma gala duub yeroo waggaa 3 caal keessa lubbu qulqulloota 480 laatti kasoo roochoon Chaayinaa ha oomish Boeing kun amal badusaatiin milkii waan irra fagaatti fakkaatti jechuu jeeru. After 2 crashes within months that killed 346 people in Indonesia and Ethiopia. Walumaa galatti oduuni har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen OMN itti fufu.